كينيا كانت ولا يا رب نوكيبل آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا كان كيستي شجاع ما نبرباچزا عادل ما نبرباچزا يا رحمة ما نبرباچزا جماع مسجد النور كان نور على نور إفرت اللي إفارس كيرت رزق يا في رت يا في فامرت فامر ربنا فدبل آمين كننو أدري ثاني هبينو درجة ثاني هبين دكتورة بروفيسورة ورجدامي مكان ثاني دبتم ألف جدانيت باجداني جلقباني يا إنجهاني غاب عمري ثاني وقا صدوما وقا فرتما كانوا عالم فتوى قد عالم الدنيا كانت داية الدنيا كانت تانيبان إن راجل كبان شيخ غرتي قرآن برتي سورة ألف جداني جلقباني تمالي أسمان دكتور أنتاني أسمان ulama sanas ulama barakago e warra biyya kanas biyya barakago e warra walin fayyadamu rabbinu fatasisu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين وعلى آله وأصحابه وسلم على الجميع أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله فارون كربي قيا دا دندتي ساتين أمني ساتين ولتنك أبي هدفني مرك إن شاء الله أستي ijoollee keenya eebbifamuudhaaf quraana xumuruudhaaf kan eebba jala bultii eebba isaanii kan gaanii jiran isaan ilaaluudhaaf dhufnee hadha kun as geenyee jirra. Egaa quraanni kun obboleeyyan kiyyaa ol nama fuudha. Ijoolleen kun wallaaluma keessaa waggaa turtii yookaan waggaa lama yookaan waggaa tokko irra turuudhaan eebba isaanii qaqqabanii jiran alhamdulillahi rabbil aalamiin. Amma guyyaa guddaa iftaaniidha jechuudha eebbifamuudhaaf kunoo guyyaa isaanii eeggataa jirani. Ijoolleen namni 14 quraana xumuruudhaan hadha gammachuu isaanii yoomnu gahaa jechuudhaan guyyaa guddaa iftaaniidha bor qofa ooluudhaan eebba isaanii taanii eeggataa jiru. Kanaaf baga rabbiin guddaan aliif jettanii itti laffaatanii itti kan dadhabdanii sammuutti dhukkubsatanii qorra otuun jedhin dadhabi otuun jedhin ustaadni keenya kan irra ta'anii barsiisaa turtan jazaa keessan guddoo rabbi jannataa rabbi isiniif adeebisu. Jannata olaanaadhaan rabbi isiniif kaffalu. Egaa caalaa namaa jedhan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nama baree kalaama rabbii eega baree nama barsiisee jedhan khayrannaasi caalaan namaa nama baratee wa'allama deebi'ee barsiisee jedhan caalaa namaa warra rabbi jedhe sana keessa rabbi sin haa galchu. Caalaa namaa filatamaa namaa jaallatamaa namaa sana keessa rabbi sin haa galchu. Sadaqaa jaariyaa dabarfattanii namni qur'aana rabbii nama barsiisu rabbitu sadarkaa isaa ol fuudhe rabbitu darajaa isaa ol fuudhe naman ilmii rabbii nama barsiisu maleekaan illee hattaan kan samaa'ii keessaatii fi dachee keessaa hatta alhitaani fil bahar hamma qurxummii bisaan keessa qaqqabu dirasii yaa rabbi dhiisiif yaa rabbi rahmata godhiif jetteetii du'aa kadhatti jedhan eenyuun warra gartanii jechuudha ilmii rabbii nama barsiisan garuu akka namaatti barsiisaan qur'aanaa barsiisaan madrasaa kan ilmii rabbii nama barsiisu kan qur'aana aliif jedhee nama barsiisu akka namaatti qadriin qabu garuu akka rabbii guddaa biratti immoo caalaa namaa ta'ee filatamee jira sadarkaa olaanaadhaan filatamee jira ilma namaa biratti sheekii qur'aana qaraasisu jechuudhaan akka tuffiitti ilaalama ilma namaa biratti garuu tuffii akkanaa kanarraa yaa hawaasa keenya bakka jirtanutti tuffii warra naqaa kalaama rabbii nama barsiisu warra jecha rabbii nama barsiisu maqaa ka xinneenyaatiin waamuu namni gaafa sheekicha tuffataan jirtanuu beeka kalaama rabbii tuffataa jirtu jecha rabbii xinneessaa jirtu
kanaaf yaa obboleeyyan kiyya warra kalaama rabbii nama barsiisuuf kabajaa kenninu ulfina haa kennutu rabbitu ulfeeffate rabbitu sadarkaa isaanii ol fuudhe rabbitu darajaa isaanii ol fuudhe darajaan isaanii ol fuudhamuu keessa baasee hayawaanallee hamma qurxummii bisaan keessaa qaqqabu dirasi akka isiin du'aa guutuu rabbi ajajatti baase kanaaf nama jecha rabbii nama barsiisu qadrii isaa beekuun qadrii quraanaa beekuudha qadrii quraanaa beeknee jennaan ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب نمني حرمة ربي جتش ربي كبجة تقوى قلبي أنيرا تيرا يجدن نمني قرآن كبجن شيك الله كبجو شيك قرآن برسيس اللين والفيفات كنا وان تيداف أبليانكو هندنو ولتلاتي ديما وان تيداف على نمات جدي ور ربي فلتي كنا بكاتا كننو قدري ثاني هبينو درجة ثاني هبين دكتورة فروفيسورا ور جدامي مكان ثاني دبتم ألف جدانيت با جداني جل كبني يا إنجهاني غاف عمرين ثاني وغا صدوما وغا فرتما غانو عالم فتوى قدو عالم الدنيا كانت داية الدنيا كانت تانبان إن يراجل كبان شيخ غرتي قرآن برسيس الرا ألف جداني جل كبني تمالي أسمان دكتور انتاني أسمان فروفيسور انتاني kanaaf waan ta'eedhaaf obboleeyyan koo bakka jiru irratti quraana rabbii bakka itti haa kenninu kanaaf eegan hawaasa keenya gartanii jechuudha ergaa kana dabarseen booda ittaanse wanti aan jedhu sheeka keenya jazaa keessan guddaa rabbiin haa kaffalu qadrii keessan beekaatii jabaadhaa kalaama rabbii barsiisaa jirtan itti fufaa waan xumursaftanii immoo guyyaa borii jannataa rabbi isin haa kaffalu isiniin jedha barattoota keenya ijoollee daa'ima guddataatan isin abdii boriiti isin abdii boriiti waan taataniif gammadaa akkuma gammaddanii eebba keessan ga'uudhaaf tattaafataa jirtan aalima beekamaa daa'ii beekamaa biyyattii kanaa nan ta'a jechuudhaan karoorfadhaa beelaatanus rakkatanus ergan quraana kana xumuree eebbifameen booda eessa kanko aalimni dhufaa jira biyya keessa taa'ee qaroo naan ta'u yoo jettan hammarraa kaasaati shaanxaa keessan qopheeffadhaa abba gara ilmiitti na gaggeessi bakkan ilmii deemee ilmii rabbii baradhuuf geessi na kaa'e jechuu karaa kaayyoo keessan godhadhaa daa'ii islaamaan ta'a haafiza quraana rabbiin ta'a allameen aalima beekamaa addunyaan kun kabajde gurra jalaa buttee dhaggeeffatten ta'a jechuu karoora keessanaa ta'u egaa kun dhaamsa koo kanaa itti inshaallah ustaaza keenya kabajamaa fi jaallatamaa ustaaz Jamaal Faaris nu wajjin jiranii gara isaaniittiin isin dabarsaa rabbi umrii keessan keessa rabbi barakaa haa kaa'u rabbi isin haa milkeessu بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه ساعتين كم بعد جمعة بوقتي أسري بود دودب جرا ساعتين دعاء نما كبلمتو حاجا كين رب نوفبازو حاجا كين كملة كدوكت رب نوفبازو كتا شيخا كينيا عمري كيزنجس ربي بركة ربي زني بكا كنچون اللي نياچسون وباسون كودا كيس ربي زني بتازيزو إجولي كينيا تعبدني يا ترى وقع لما قرتي برتني كنس جيسني أما اللي عالم تاتني إيه بفمو كودا كيس ربي بتازيزو يا ربي أمتا اللي حالة جنكمت برسيفت اللي أبا جنكمي برسيف اللي يا ربي جزاساني جنتا يا ربي دي بزيف أكما كناني ولما قال نما الدنيا نساء أكران ساتو لرب واقود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال أستاذ كينيا جمال فارس تسين دبرسا ثاني وجين تلتيغاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي زين السماء بالكواكب وزين الأرض بالمساجد وزين المساجد للقرآن والنحو والتفسير وعلوم الشريعة
فارون كربي سمايا الدنيا أرجيد أمبريتشي مسجد مو أما سمو دتشي كنمو مسجد أمبريتشي مسجد مو قرآن في تفسير أمبريتشي إيجا نوتي أما بكا نوتي جرو نانو أوروميا قدنا جمع أنا شبيه سمبو مقالة سمبو مسجد منير الله أكبر إيجا جمان مسجد منير جما قتلي اتني متني جدي كارورسي وجتي قرآن فيس مسجدا فيس لفا مسجدا بلسود آفيس وچيغا راغراوانو جتا جروف أما مو إسا چالا قال كلام الله القديم الذي جاء بواسطة الجبريل إلى من؟ رسول الأمين. لماذا جاء القرآن؟ ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ليخرج الناس يا أيها الناس على جرو يا أيها الذين آمنوا كتاب جنرالي قوتو الدنيا كناف استراتيجي المنا ما لفقنا التجرات القرآن ربي توركا باس الله أكبر الله أكبر قرآن نكون كان ننفع ليخرج الناس دبو بمسراق ميراب جنة المنا ما كان قد أنتم ما كيف ثغر ولا أنتم مات والجبو كيف ثغر والجالة شكي كيف ثغر يقينات دكنا كيف كفري في بدء في شكي كيف ثغر يقينات قرآن صدركا قدنا علانا كنافو تمسكوا كتاب الله واتبعوا سنة الرسول أسباب النجاح والفلاح وكاثة في هذا الزمان سبب نجابه نسري أرقى القرآن والقرآن كان أسيتون ديس شيك ساتيف دبرتي ساتيف جماعة ساتيف فنديك إذا لا إله إلا الله رب قدسنا أبو القرآن حياتنا قلبنا مات شفاء لما في صدوره وسواس الخناس الذي يوزز في صدور الناس شفاء للناس قرآن كان معنا ساتي متنيسا ورتي فيدم ربنا واتاجس والله ربنا جل وعلا في آياته الكريمة يرفع الله الذين آمنوا منكم أهل أوروبا في شيار أو فرنسا إسبانيا سلوفينيا أمريكا نما أمن الفود جربو نما صلاة قبون الفود جربو والذين أوتوا العلم درجات ذو علم ذو نحوي ذو فقه وسير والتفسير ربي قدسنا الأبو آمين شيكا كنان غفي جولي كنان غفي ماتيا كيف تجروا من علمي سنداتي علمي قصص علمي ترتيبا كسلبياتا كهيجابياتا كواقعات كحادثة من بداية إلى نهاية كمن نشأ كمدرسة في الدنيا والآخرة في كل زمان ومكان بكون دتي ولا مكوا علمي أكنا ربي سنكسا كاو يا ربي yeroo hamma jirru kana keessatti shujaa'ummaanu barbaachisa aadilummaanu barbaachisa yaa rahmatummaanu barbaachisa jamaa masgiidan nur kana nuurun alaa nuurin ifarratti illee ifa rizqii irratti rizqii aafiyaa irratti aafiyaa faamii irratti faamii rabbi nuuf dabalu aamiin إلهي كي يكتة قرآن كي أولقبا من جرون نما أولقبا ما كتة قرآن قدم من جرون نما قدي كبما كوستاذين كي ندبتن قوتو عالما قوتو دعاتو تا قوتو حواس الدنيا نما قرآن دبتو ربنا واتاسسو إلهي كي يابان كي قدنا سبرانا ما جبا ولام سامي سبرانا ما جبا ما من إنسان باباني في السماء القلب جانا ماتي ولا بلبل سماء كان كيسا ولا لما تجرى جلنيبو ولا دعاء إنسان والبهو ولا قراءة إنسان والبهو ولا صدق إنسان والبهو ولا ملي خير إنسان والبهو والله ربنا جل وعلا يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين جري أول ما كان يغنى ما في كبرين قد كبرنا إسا ما كان ربي ولنو فباسو ولا تكون مو علامات قبول أعمال الصالحة ملتون جين كيدي الراقب لمي رزقين مو إسابرو بجدني رزقي علميتين قد قبسين مسجدتين بلمنو بيتين قدمنو يتيمتين قدمنو ربنا فروب سوامي ulaan sun lamman gaafa namichi addunyaa kana irraa dhume ulaan sun lamman ni boosiif jedhanii yaa rabbi nama ardi mararfattee jennaan irra deemu yaa rabbi nu haa taasisu جماعة مسجد النور يرجع لا أستغنفنكم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم دبوبة مسراق تيشيات أوروبات المدبتي أمن سيسوجتي أجرسيس ميديا الدنيا تين فتوى داعيدا راسكم عقلكم ما بكم ربنا واتعزون ربي أكادان كنيان كوكوتارا مني كيبالادا يا ربي ورا قرآن قراسي سارو ورا قراسي فتارو ورا غرغارارو يا ربي ورا وايساتي دبتارو يا ربي نغرغاري إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك عبادة كروسو إما شمرني إما نجينيا إما سيكترات إما وطاتي إما بتني غرغرو يا ربي سيكترا هندرت ورا قرآن بتي ملكه ربنا واتاسسو
akka bilaa miicaadii walitti dhumne kana dhufaatii jannata akka firdawsii keessatti rabbi walitti nu haa fidu. Sheeka kanallee erga waggaa meeqaatiin nu harkisanii nu taabanii annu fidanii mana keessan biyya keessan sammuu keessan jireenya islaamummaa quraanaa rabbi isiniif haa taasisu. Yaa Rabbi jechuudha du'aa'ii keenya iftaanii kana du'aa'ii jechuudha ittinni jedhee mittinni godhee rizqiin banamee guddina keenya guyyaa ulfina keenya guyyaa beekamtii guyyaa nageenya guyyaa qabeenya yaa Rabbi nu taasisi. Waan khayriidha jedhame muslima barbaachisu yaa Rabbi mana keenyatti ilmaan keenyatti dubartoota keenyatti arraba keenyarra ija keenya keessa qalbii keenya keessa yaa Rabbati nuu kaayi. Saatitti kanallee saatul ijaabaa du'aa mustajaabaa yaa Rabbi nuu taasisi. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على أستاذ كينيا كما جمعوا سنة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي ما نوكن تقوى سبات يا رب نوكن آمين. دعائي أستاذ النكين يكنتا ولا يا رب نوف كيبل آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا آمين. ورزقا طيبا آمين. وعملا متقبلا آمين. وتوبة نصوحا آمين. وتوبة قبل الموت آمين. وراحة عند الموت آمين. والفوز بالجنة ونجاة من النار آمين. آمين. وسلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مي keessummoota keenya warra bakka tokkorraa kidimaa madiiniitiif jecha socho'anii jedhan har'a nu keessa jiraatanii sababa kanaan illee nullee dammaqnee waan guddaa argachuu barbaanne du'aa'ii jarri kadhataa oolan kan jaraatii moo rabbi bakka nuuf bu'uuf waan jarri kadhatan waan ergasii kadhatamaa ture waan amma kadhataa jirru waan sichi kadhannu rabbiin jecha keenya jecha bareeddu gocha keenya gocha bareeddu godhee rabbi nurraa haqee balu hojii hojjetamee darbe hunda isaa keessa rabbi ikhlaasa nuuf godhu kan amma hojjetaa jirru kasiichi hojjennu hunda warra rabbiin إخلاص قد في الراقي بلي جنان فندرة خالقة أكني جزاء قد فردوسي ورك فلم ربنا هاتاسس آمين اللهم آمين على قدو كينيا في قدو ساجرو ربنا فتلشو إجا علماء أفود أفكارور فميجرو كنا ما ترى لي برباچسو هندسا كراهيم بيكم ربنا فقوت علماء سنس علماء بركة قد ورّا بيجا كنس بيجا بركة قد ورّا ولين فجدم ربنا فتاسسو خيري جوجا حرّا كنا كيس جروف خيري بعد جوجا كنا تجرو حمل أحدي والجنيوتي ولتك أبي جملة ربنا وابد أسو شرّي جوجا كنا كيس جروف كم بعد جوجا كنا تجرو حمل أحدي والجنيوتي ربي الرانه نصر murtee hammeenya qabu yoo sila nurratti murtaahee jennaan ittiin amaafamnu taane har'uma sa'aa kana rabbal aalaan dileetii nurraa haa godhu murtee irra khayrii qabu moo murtee diinii keenyaaf duniyaa keenyaaf jiruu har'a jiraannuuf itti galala hadii keenyaatiin nuu tolu rabbi bakka nuuf abuusu سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل